Nagaan isiniifaa guddatu kabajamoo jaallatamoo kan taatanii Eelsaatu jalatti kan argamtan maamiltoota koo akkam jirtu nagaa keessanii arra nagaa kooti arra kiichinii keessa ta'ee har'a nyaata hojjechuuf agarsiisuuf dhufu jalqabarra egaa har'a kan hojjechuuf ta'u bataataa hojjechuuf ta'a dinnicha akka makarona bashamil keetti cheesy fi creamyidhaan hojjedha. Egaa haala itti hojjedhu hundumaa tokkoon isinitti mul'isa. Kunini aananii haliiba kun ammoo creamyidha. Inni kun immoo isa argitan kana qimamiidha. Qimamii hojjedha. Inni kun immoo ashaboodha. Kun immoo cheesyidha jechuudha. Cheesyin hojjedha. Inni biroo immoo handaafame qullubbiin qaba kunoo. Kanni walitti makee hojjedha. Baay'ee jaallattu mana keessanitti hundi keessanuu yaalaatiifi nyaata baay'ee namatti tolu dhugamaani. Kan itti hojjedhu kun bireeksii qopheeffadheetiin jira bifuma kanaan. Duraan dursee kan godhu isa kanatti kun qullubbii hamma argitan kana akkas godhee jala isaatitti akkas godheetiin diba jechuu akkana godhee dibee qopheeffadha. Kana booda immoo iddoo kanatti kanam isin mul'isa kireemota kanneen hundumaa iddoo kanatti walitti makaa tokko isinitti mul'isa. Duraan dursa dinnichaa koo miicee qopheessee jira. Isa kana geengoo godheetiin hin muraa. Egaa wal wajjin turraa akkamitti akka hojjedhu duraa duuba isaa isinitti mul'isa. Kunoo akkuma argitanii dinnichaa akkana godheetiin mureetiin jira. Kana muree qopheeffadheera dinnichaa. Amma dinnichaa kana isa kanatti buuseetiin bakka tokkotti buusa jechuu. Kunoo dinnichoonni akkana murama. Diqqeessitanii akkana hahaphiftaniitiin jechuu akka kanatti murtu. Hamma isinii ga'u egaa hamma isinii barbaadanii akka barbaadanitti gootanii egaa kan na barbaachisu kunooti qopheeffadheera isinii mul'iseera. Kunoot kunini aannanii kun ammoo creamyidha. Kun immoo ashaboodha. Kun immoo black pepper yookiin filfila aswaatiidha. Kun immoo cheesyidha. Inni kunis ammoo boharat akka maal jira isinitti bakka akka sanamilii jira. Kanuma yookiin ammoo bikka kana sanamiliitti gochuu dandeettan qarafaatti gochuu dandeettani akka sanamiliitti fayyadama. Xiqqoo qaanaa isaa baay'ee tokko namatti tola. Akkuma argita as jala maal dibeera kun olaala kunini shunkurtuumiidha. Kuni tuumii asitti godheetiin jira. Ammas tuumiin asitti singola. Kuno walumaan hojjannaa amma gara kireemota walitti makutti deebi'aatiin jira. Kunoo asitti ammallee tuumii xiqqootti buufadheetiin jira. Egaa tuumii kanarratti maal buusa? Kireemota asitti walitti maka jechuu waan biraatiin hin hojjannu. Kunoo kun aanan bikka kana buusa. Dinnichaan kunooti dinnichaa kanaaf jechuu. Dinnichaan kun bikka dinnichaa torbaati. Kun aananii kun immoo kunooti kireemidha. Kireemii kanaan hojjedhaan yeroo hundaa. Kun ammoo black pepperidha. Filfila aswaat. Kun kana isiniin jedhe akka garfaa jiru sanii
kun immoo ashaboodha. Okay, akkas gootanii walitti maktu. Kana erga asitti walitti manneen booddee fooliin isaatu namatti tola. Maaliifi tuumiin waan keessa jira waan ta'eef baay'ee namatti tola. Boharaata amma itti buuse kana wajjin jechoo haala kana walitti makna. Sana booda maal goona? Dinnichaa keenyattis dinnichaa kanattis asumatti xiqqoo filfila aswaatiitti godhaa. Kunoo akkuma argitan kana itti godhaa. Bas kanasitti harka kiyyaanii gilaavii waan qabu kunoo akka kanatti qaraa sirriitti kiliin godheetiin jira. Yoo ammoo qullubbii yookiin tuumii asitti sirriitti goone asittis gootanii akka nafa isaatitti walitti sirriitti fudhatu gochuun dandeettanii xiqqoo ashabootti asitti buusaa. Ergasii booddee hingaa kunooti hingaa bifatti fudhatee jira. Erga sanii booddee amma asitti maal godha? Kireemii asitti hojjadhe kana kun asitti itti buusa jechuu jalatti. Kunooti kireemii itti buusa. Kunooti kun kireemiidha. Kana booddee maal godha? Dinnichaa kiyya kun bifa argitan kanaani akkas godheetiin egaa tartiibaan kaaya jechuu tartiibaan egaa ka bareedu tartiibaan akkasitti buufna. Egaa akkuma argitan kana kunooti tartiiba kana isa duraa akkasitti guuteeti jira. Amma immoo maal godha? Walakkaa kanatti isinitti mul'iseera kunoo chiiziitti godha. Walakkaa kanatti kan fayyadamu chiizii guddaa duun taane ila kunoo chiizii xinnuma akkas goonee fayyadamna jechuu. Maaliifi tartiiba kaan amma deebee yoo amma gubbaan godhu amala wal qabiitii yookiin ammoo wal harkisa. Akkuma ammoo mokroona bashamil yeroo goonu wal harkisu akkuma san jechuu. Kun argitan kuni black pepperidha waa biraatee mitiyyuu kan duratti itti godhee haala kanaani nyaata bareedaa mi'aayaa hojittillee baay'ee salphaa ta'e amma bakka ijoollee warrillee kanuma nyaatan jechuu waan biraan barbaadaniyyuu baay'ee jaallatu dhugaa baay'ee tokko. Kanaaf seeraayyoo akkasitti hojjettaniitiin jettanii keessaanuu kireemii kana maxxantanii yoo itti buuftaniitiin jettan baay'ee tokko dhugaa namatti tola. Manatti hojjedhaati baay'ee salphaa waan ta'eef hojjettanii qopheessuu hin dandeessu. Baay'ee salphaadha wanti nama dhibu hin jiru. Dinnichaan kan beennu kireemota walitti dabaluu fi wantoota namatti godhe kanneen isinuma bira jira waan ta'eef isuma sanitti hojjechuudha. Dinnichaa zayitaan xabbasuurra zayitiin kolesteroolii waan adda addaatiif gaarii waan hin taaneef kanaan hojjechuu gaariidha. Mana kana zayitiin dinnichaa qara duratti hojjedha. Ammoo dhiifameera kunula meeshaan sun bitameetiin jira isatti. Zayita malee hojjetama waan ta'eef kunis ammoo karaa kanaan akka kanatti hojjettu kun amma xumure jechuu argitanii xumureera. Bifuma kanaan akkas goggootanii amma kana booda maaltu na hafa? Kan qara hafeetiin jedhe kireemiitti buufadha. As goggootanii akkasitti yoo ilaalan ija namaatitti waan babbareedu akkas gootanii sana booddee kunoo isa hafeetiin jedhe kireema qara hojjedhe akkas gootanii itti naqxu akka bakka kanuma hojjettu
kana booddee maali chiiziitti godha. Egaa dhumarra kunoo chiizii kiyyatti buuseera kunoo laala akkuma argitanii. Egaa kanas ammoo guddaa miti bikka kan amma kana booda xiqqoo isii buhaarata xiqqoo guddaa oduun ta'an ammuma kan bareeda yaa bakka kun dhumate jechuudha. Amma kana maal keessa gara firoonii keessa galcha daqiiqaa 30 haga 40tti himnaaf bilchaata firoonii kiyyaa tole firoonii kiyya kunoo 140 irratti banadheetiin jira. Aluma kanaan qopheesseetiin jira amma itti seensisa. Illee maamiltoota koo eeguma akka argitan kunuuti ba'eerana baasaatiin jira. Sorry. Bifuma argitan kanaanii naaf ba'eetiin jira. Egaa kana fakkaata kunoo bilchaachuu isaa akkasuma waraantanii kunoo maankama keessanii akkas qoqqootanii ilaaltu jalaan amma akkas fakkaata. Egaa bifa kanaan gootanii egaa dhiyeessuu hin dandeessanii akkuma isiniin jedhe baay'ee salphaadha. Amma ammoo kan amma dhiyeessuuf ta'a. Egaa wanti isaan nyaatanii Aayishaadha kunoo sas qopheesseetiin jira. Kan amma gara xarapheezaa gadi baasuuf ta'a. Kana fakkaata nyaanni har'aa hojjedhe. Egaa koomentii keessan jalatti kaa'uudhaani yaada qabdannaa kenna. Kan biraa ammoo chiiziin isaa akkana jala wannan taane akkana jala gogne gastiirratti godheetiin ture almuuniyeemii shaffaneetiin ture hin jaallatanii yoo gogeetiin jedhe amma kalaafu kunni argitanii kunniin amma chiizii akkana nyaataaf ta'u kuni baay'ee goga yoo duwwaa akkasitti hojjedheetiin jedhe kun ammoo aanan ennaa duratti itti buusu argitanii inni kun danfaatiin ture saniif akkas magaalate kunniini. Egaa walakkaan isaa kun akkuma argitan baay'ee bareeda kana fakkaata. Egaa akkuma beektaa koo bashamil kittetti akkasi kukkutatanii nyaatanii bifa salphaadhaanii nyaata bareedaa akkasitti hojjannee dhiyeessuun hin danda'ama. Biyya keenyattis immoo dinnichaa bishaan duwwaadhaan yookiin ammoo akkasumaan affeeluutu hin taane bifa itti gooneetiin akkanatti chiizii wajjin gochuu hin dandeenya. Akkasuma firaay gochuu hin dandeenya. Deebinee kaaneetiin dinnicha akkasumaan affeellee kaanii gaaf tokkoon hojjedha sanii dinnicha akkasumaan duudaa isaa affeelamee ka'eetiin salaaxaa wajjin nujoozi hindii kan jedhamu kanneen wajjin kiyaara fa'a wajjin akkami akka hojjetamu gaaf tokko isinitti mul'isa dinnichaa jechuudha. Basalaa gidaar wajjin baay'ee namatti tola. Leemoon wajjin baay'ee namatti tola. Egaa beekumsi ufumaaf adda namaa fi boramoo mana keetiif waan ta'eef kanaaf ammoo waan ammoo nuuf ta'u keessaa fudhachuun nurraa barbaachisa jetti Eelsaan Tuubiini. Egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti koottaa nyaata qopheesseera. Hundi keessanuu affeeramtaniittanii. Video biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti bye bye. Yaada qabdan koomentii like warri ilaalaa utuu koomentiin kennin otoo like namaan godhin baatan bakka dhufina.